Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii jechaa kun chaanaalii barnoota herreegaaf saayinsii uumamaa qabatee isinii dhiyeessaa jirudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aatis barnoota herreegaa kan kutaa 6ffaa fi 7ffaa keessatti argamu. Mata duree himoota walqixaa furuu yookiin immoo himoota walqixaatiif tuuta furmaataa barbaaduu isa jedhu irratti gaafilee yookiin immoo fakkeenya garaagaraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa fakkeenyota kanneen ilaaluudhaan gilgaalota kitaaba keessanirra jiranii fi shaakala xumura qabiyyee yookiin immoo barnoota har'a waliin ilaallu gara dhumaati irratti jiran irra deebitanii ofii keessaniif hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Egaa qabiyyee keenya kan guyyaa har'aatiin kan waa'ee himoota walqixaa kan kutaa 6ffaa fi 7ffaa keessatti argamu irratti hojjechuudhaaf yookiin immoo hima walqixaa kanaaf tuuta furmaataa barbaaduudhaaf fakkeenyota garaagaraa fudhannee tokkoon tokkoo isaa wajjin ilaalla. Kanaaf nu faana bu'aa isiniin jechaa gaafiilee garaagaraa hedduutu jira as keessatti. Gaafileen kunniin hundi isaaniitu adeemsi isaan ittiin hojjetamanis wal fakkaatan gaafileen kunniin garaagarummaa qabu jechuudha. Isaan kanneen tokkoon tokkoo isaatiin waliin ilaalaa haa deemnu. Fakkeenyaa fi himoota walqixaa furuu jedha. Hima walqixaa kan jennuun ibsama herreegaa kan jijjiiramaa tokko qofa qabuu fi tuuta furmaataa tokko qofa qabudha. Kunis tuutni furmaataa kuni bakka jijjiiramaa yookiin bakka qubee sana bu'ee himicha kenname sana dhugaa qofa kan taasisu jechuudha. Egaa fakkeenya himoota walqixaa furuu kan jedhu kana keessatti A akkuma asirratti argitan A irraa kan eegallu ta'a jechuudha. Mee waliin tokko tokkoon ilaalaa haa deemnu. A irratti xaa ida'uu 5 walqixa 0 kan jedhu kanaa fi tuuta furmaataa yookiin immoo gatiin bakka xaa bu'uudhaan hima kana dhugaa taasisu barbaaduu jechuudha. Kunis xaa irratti 5 yoo edaane 0 ta'a jedha. Yookiin lakkoofsa hin beekamne tokko irratti 5 yoo edaane 0 ta'aadha. Lakkoofsi kun eenyudha? Isa akkamitti argannaa? Waliin haa ilaallu. Kanaaf xaa ida'uu 5. Xaa ida'uu 5 kun kan jalqaba nuuf kenname jechuudha. Asirratti halluun garaagaraa waan ta'eef yoo waliin hojjennu himni nuuf kenname xaa ida'uu 5 walqixa 0 kan jedhu kanaaf yoo hojjennu xaa ida'uu 5. Asitti wanni nu hubachuu qabnu ida'uu 5tu kenname waan ta'eef masaanuu isaaf fayyadamna. Ida'uu 5 yoo jenne hir'isuu 5 walqixa taha 0dha. Hir'isuu 5 kana fudhannaa jechuudha. Xaa ida'uu 5 hir'isuu 5. Ida'uu kan ture kana gara hir'isuutti jijjiiramna. Isuma sana deebisnee irraa hir'isnaa jechuudha. Sana booddee 5 ida'uu 5 hir'isuu 5 0 taha. Kanaaf xaa kophattu lafatti hafa walqixa ni taha. 0 hir'isuu 5 immoo 0 irraa 5 yoo hir'ifnu neegatiiva 5 dhufaa jechuudha. Kanaaf tuutni furmaataa keenya neegatiiva 5 tahaa jechuudha. Akkuma asirratti argitanii. Kanaaf xaa ida'uu 5 walqixa 0 kan jedhu kana xaa ida'uu 5 hir'isuu 5 walqixa taha 0 hir'isuu 5 fayyadamna. 5 hir'isuu 5 kun 0 tahanii badaa xaa kophattu hafaa. 0 hir'isuu 5 neegatiiva 5 tahaa. Kanaaf tuutni furmaataa keenya neegatiiva 5 dhufaa jechuudha. Baa haa ilaallu immoo. Baan xaa hir'isuu 6 walqixa 0 jedha. Isa kana yoo hojjennu inni kun immoo hir'isuutu jira gidduu isaanii. Hir'isuu yoo jiraate masaanuun neegatiivaa poozitiiva waan ta'eef nuti immoo maal goonaa
poozitiiva 6 irratti idaanaa jechuudha. Kunis xaa hir'isuu 6 ka jedhu kana ida'uu 6 goona. Walqixa taha 0 ida'uu 6 fayyadamnaa jechuudha. Sana booddee neegatiivni 6 fi 6 kun walitti 0 ta'a. Eenyutu lafatti hafa? Xaatu lafatti hafa. Xaa walqixa taha 0 ida'uu 6 ta'a. Kanaaf tuutni furmaataa keenya meeqa ta'a jechuudha? 6 ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma asirratti argitan xaa hir'isuu 6 ida'uu 6 walqixa ta'a 0 ida'uu 6ti. 6 kana gama lamaanittu idaanaa jechuudha poozitiiva 6. Sana booddee neegatiiva 6 fi 6 0 ta'a. Xaan kophatti hafaa 0 ida'uu 6 ta'a. Kanaaf tuutni furmaataa keenya 6 ta'a jechuudha. Isaan kunniin bifa kamiin kan xaa irratti poozitiiva fi neegatiiva yoo kenname akkamitti furraa jechuudha. Gaafii itti aanu caa fi daammoo wal biraa ilaallu. Ilaala. Caa irratti xaa ida'uu 2 walqixa ta'a 7 jedha. Inni sun walqixa ta'a 0 qaba. Kun immoo amma lakkoofsa biraa qabaa jechuudha. Akkamitti hojjannaadha? As keessatti xaa ida'uu 2 walqixa 7 kan jedhu kanaa fi akkuma asirratti argitanii adeemsa isaatiif xaa ida'uu 2 jedha. Ida'uu 2 waan jedhuufi nuti immoo ida'uu 2 jedhu kana hir'isuu 2 jenna. Hir'isuu 2 walqixa ta'a 7 hir'isuu 2 jenna. Ida'uu 2 ka ture kana gamaa gamana gama lachuttu neegatiiva 2 irraa hir'isnaa jechuudha lamaan isaatirraayyuu. Sana booddee 2 hir'isuu 2 kun 0 ta'a. Eenyutu lafatti hafa? Xaatu lafatti hafa. Xaa yoo lafatti hafe walqixa ta'a 7 irraa 2 yoo hir'ifne 5 ta'a jechuudha. Kanaaf tuutni furmaataa keenya 5 ta'a jechuudha. Kan bakka xaa bu'u kunii jechuudha. Daa yoo kan ilaallu taate xaa hir'isuu 3 walqixa ta'a 8 jedha. Xaa hir'isuun 3 walqixa 8 jedha. Hir'isuu 3 waan jedhuuf nu gama lamaanittu immoo ida'uu 3 idaana yookiin immoo poozitiiva 3 idaana jechuudha. Kunis xaa hir'isuu 3 ida'uu 3 walqixa ta'a 8 ida'uu 3 jechuudha. Neegatiivni 3 fi poozitiivni 3 yoo wal balleessu xaatu lafatti hafa. Xaa walqixa ta'a 8 ida'uu 3 meeqa ta'a? 11 ta'a. Kanaaf tuutni furmaataa keenya 11 dhufaa jechuudha. Asirratti kallattiin ilaaltanii hubachuu ni dandeessu jechuudha. Kanuma amma hojjedhe kana akka isiniif mul'atuuf lafa keenyee jechuudha. Inni kun walqixaan gamatti yoo lakkoofsa ta'edha. Lamaan isaatu kan jalqabaa caarratti gidduu ida'uu jira. Kan lammaffaa daarratti immoo gidduu hir'isutu jira jechuudha. Meeqa itti aanu haa ilaallu? A fi faa. Inni immoo warra kaan irraa garaagarummaa maaliin qabaadha? Inni kun akka isiniif sirriitti mul'atuu fi lama xaa ida'uu 3 walqixa 9 jedha. Inni kun immoo amma maxxantuu qaba. Xaa bira maaltu jira? Maxxantuu yookiin koofishantii kan of biraa qabu jechuudha. Isa immoo akkamitti hojjechuu dandeenyadha? Kan maxxantuu of biraa qabu kanaa jechuudha. Lama xaa ida'uu 3 walqixa ta'a 9 jedha. Isa kanas hojjechuuf maal goonaa? Akkuma asirratti isiniif mul'atu lama xaa ida'uu 3 kan jedhu kana gama lachii immoo hir'isuu 3 goona. Hir'isuu 3 walqixa ta'a 9 hir'isuu 3. 3 hir'isuu 3 wal yoo balleessu eenyu lafatti hafa? Lama xaa
lafatti hafaa wal qixa taha. Sagal irraa sadii yoo hir'iftan immoo 6 arganna. Sana booddee lama xaa wal qixa 6 kan arganne. Amma xaa kana kophatti hambifachuuf maal goonaa? Fuggisoon baay'ifna. Fuggisoo meeqatiin? Fuggisoo 2. Sababni fuggisoo 2tiin baay'ifnuuf maaliif? Lamaan tun xaa bira waan jirtuuf fuggisoo 2tiin baay'ifna. Kanaaf fuggisoon 2 tokko irra 2ti. Fuggisoon 2 tokko irra 2 waan ta'eef baay'isuun tokko irra 2 gama lachiinuu jechuudha. Baay'isuu tokko irra 2. Tokko baay'isuu 2 2 xaa irra 2 wal qixa taha. 6 baay'isuu tokko 6 irra 2 taha jechuudha. 2 xaa irra 2 wal qixa taha 6 irra 2ti. 2 2 yoo badee xaatu kophatti hafa. Xaa wal qixa taha. 6 irra 2 jechuun 6 hiruu 2 jechuudha. 6 hiruu 2 immoo 3 taha jechuudha. Kanaaf tuutni furmaataa keenya 3 taha jechuudha. Haa ilaallu. Akkuma asirratti argitan 2 xaa ida'uu 3 ka jedhu kana hir'isuu 3 goona. Sagal irrallee 3 hir'ifna jechuudha. Sana booddee 3 hir'isuu 3 0dha. 2 ta'an kophatti hafaa. Sagal irraa 3 yoo hir'ifnu immoo 6. 2 xaa wal qixa taha 6 arganna. Sana booddee 2 xaa wal qixa taha 6 ni barreeffanna. Xaa kana kophatti hambifachuuf 2 kana fuggisoo yoo goonu fuggisoon 2 tokko irra 2ti. Baay'isuu tokko irra 2 jennaani gamanaatiin jechuudha. Baay'isuu tokko irra 2 fayyadamna. Sana booddee tokko baay'isuu 2 ta'a. 2 jala waan jirtuuf kallattiin ni barreeffanna. 6 baay'isuu tokko 6 ta'a. Jala 2 ni fudhanna. 2 yoo bade xaatu kophatti hafaa. 6 irra 2 ka jedhu kun immoo 6 yoo 2 firru 3 ta'a jechuudha. Kanaaf tuutni furmaata isaa 3 arganna jechuudha. Kan itti aanu faa ilaallu. 3 xaa hir'isuu 2 wal qixa taha 10 jedha. 3 xaa hir'isuu 2 wal qixa 10 jedha. Isa yoo jennu 3 xaa hir'isuu 2 ka jedhu kana gama lachuu immoo ida'uu 2 goona. Hir'isuu waan tureef jechuudha. Ida'uu 2 wal qixa taha 10 ida'uu 2 jenna. Neegatiivni 2 fi 2 kun yoo waliin bade kan nu hafu 3 xaatu hafa. Wal qixa taha 10 irratti 2 yoo idaatan 12 arganna jechuudha. 3 xaa ka jedhu kana xaa kana kophatti hambifachuuf fuggisoo 3tiin baay'ifna. Fuggisoo 3 jechuun immoo baay'isuu tokko irra 3ti. Gama lachiinuu tokko irra 3tiin baay'ifna jechuudha. Sana booddee tokko baay'isuu 3 3 xaa 3 xaa 3 xaa irra 3 ni ta'a wal qixa 12 baay'isuu tokko 12 irra 3 ta'a. Sana booddee 3 yoo badu kan lafatti hafu xaa wal qixa 12 irra 3 ka jedhu kana immoo 12 hiruu 3 4. Kanaaf tuutni furmaataa isaa meeqa ta'a jechuudha? 4 ta'a jechuudha. Kan bakka sana galee himicha 10 wajjin wal qixa fidu jechuudha. Kanaaf asumarraa ilaaltanii hubachuu ni dandeessu. 3 xaa hir'isuu 2 ka jedhu kana akkasumatti ni barreeffanna. Hir'isuu 2 waan jedhuuf gama lachuttu ida'uu 2 gootanii 10 irratti illee 2 idaanaa jechuudha. Sana booddee neegatiiva 2 fi 2 yoo walitti idaanu 0dha. 3 xaa qofatu hafa. 10 irratti 2 12 argattu. Sana booddee 3 xaa wal qixa 12 akkasumatti barreeffanna. 3 xaa ka jedhu kana biraa 3 kana balleessu yookiin xaa kophatti hambifachuuf baay'isuu tokko irra 3 fuggisoo 3 jechuudha. Baay'isuu tokko irra 3. Sana booddee tokko baay'isuu 3 taha. 3 jala waan jirtuuf akkasumatti barreessina. 12 baay'isuu tokko 12 taha. 3 jala jirti waan ta'eef akkasumatti fudhanna.
sadii yoo balleessinu xaa kophatti hafa. 12 hiruu 3 immoo 4 taha. Kanaaf tuutni furmaata isaa 4 argannaa jechuudha gabaabumatti. Inni taanu gaa fi haa ilaallu. Gaa fi haa. Gaa ilaala. 2 xaa ida'uu 3 wal qixata 6 jedha. Inni kunis kan ee fi faatiin waluma fakkaata. 2 xaa ida'uu 3 wal qixa 6 jedha. Haa hojjennu. 2 xaa ida'uu 3 jedha. Nuti maal goona ida'uu 3 erga jedhe hir'isuu 3 wal qixata 6 hir'isuu 3 fudhannaa jechuudha. Sana booddee 3 hir'isuu 3 0 ta'a. Eenyu lafatti hafa? 2 xaatu lafatti hafa. Wal qixa 6 irraa 3 jechuudha. Sana booddee 2 xaa kana ka jedhu kana xaa kophatti hambifachuuf fuggisoo lamaatiin baay'ina. Fuggisoo lamaa jechuun 1 irra 2ti. Baay'isuun 1 irra 2. 3 kanallee baay'isuu 1 irra 2. Sana booddee 1 baay'isuu 2 2. 2 irra 2 kun akkanumatti ni bada. Xaatu kophatti hafa. Wal qixataa 3 baay'isuu 1 3 irra 2. Kanaaf tuutni furmaataa keenya 3 irra 2 kan argannaa jechuudha. Suuta jettanii hojjechuu ni dandeessu. Kanas tokko yoo ilaallu 2 xaa ida'uu 3 ka jedhu ida'uu 3 waan tureef hir'isuu 3 jaarrallee hir'isuu 3 goona gamaa gamana jechuudha. Sana booddee 3 hir'isuu 3 0dha waan ta'eef 2 xaa qofatu lafatti hafa. Jaarraa 3 yoo hir'isnu 3. Kanaafu 2 xaa wal qixataa 3tu hafa. 2 kana xaa kana kophatti hambifachuuf fuggisoo lamaatiin baay'ifna. Innis 1 irra 2 gamaa gamana kanas 1 irra 2 ni baay'ifna. Sana booddee 1 baay'isuu 2 2 xaa 2 jala waan jirtuuf 2 fudhanna. 3 baay'isuu 1 kan ammoo yoo baay'ifnu 3 2 jala jirtu waan ta'eef isima fudhanna. Sana booddee 2 yoo badu xaatu kophatti hafa. 3 irra 2 kun immoo ni ramu waan ta'eef 3 irra 2 arganna. Tuutni furmaata isaa 3 irra 2 yookiin 1.5 ta'a jechuudha. Haa ilaallu. Haa yoo ilaallu haani 3 xaa hir'isuu 2 wal qixataa 9 jedha. Inni kunis amma hir'isuma gidduu galee malee garaagarummaa hin qabu. Isa kana yoo hojjennu 3 xaa hir'isuu 2 ida'uu 2 wal qixataa 9 ida'uu 2. Gamaa gamana 2 itti idaanaa jechuudha. Sababni isaa lamaan kun neegatiifa waan tureef jechuudha. Dura kophatti hambifachuuf. Neegatiivni 2 fi 2 yoo waliin badu 3 xaatu lafatti hafa. Wal qixataa 9 irratti 2 1. Sana booddee xaa keenya kophatti hambifachuuf irra 3 kanas irra 3ti. 3 yoo bade xaan wal qixataa 11 irra 3 ta'a jechuudha. Deebiin isaa. Egaa kana fakkaata kan haa gaafii haan si'a lama irra deebinee wal fakkaataadha waan ta'eef yeroo hin gubnu. Inni itti aanu Gilgaala tuuta furmaata himoota wal qixa kennamanii barbaadeedha. Gaafilee asirratti isiniif mul'atu kana ofii keessanii sirriitti adda baastanii shaakaltanii wal fakkaataadha waan ta'eef viidiyoo duraa isiniif kenname kana sirriitti dhageeffachuu qabdanii. Erga dhageeffattaniitiin jettanii booddee ofii keessanii yaaluu ni dandeessu isiniin jedha. Egaa kan guyyaa irraa ilaalle barnoota herreegaa kan kutaa 6ffaa keessaa qabiyyee hima wal qixaa furuu yookiin immoo tuuta furmaataa himoota wal qixaatiif barbaaduu isa jedhu
kan waliin ilaalle yeroo itti aanu qabiyyeema wal fakkaataa waa'ee hima wal qixaa kanaan wal qabatee gaafilee jiran keessattuu kan firaakshinii of keessaa qaban kan hammattoo of keessaa qaban kanneen haala kamiin akka hojjetamuu danda'u laallee isinii ni daballa. Gama biraatiin barattoonni kutaa torbaffaatiif viidiyoo itti aanu keessatti gaafilee boqonnaa 3 waa'ee reeshoo pirooporshinii dhibbarraa dhala baaqee dhala dachaa fi waa'ee gatii bittaa gatii gurgurtaatiif telegiraama jala seentanii argachuu ni dandeessu gaafilee isaa. Sana booda immoo itti aansinee viidiyoo isiniif hojjanne isiniin jecha kan guyyaa irraatiif gaafileen qabanne kana fakkaataa waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Yaada hin irraanfatina, yaada barreessuu, yaada barreessaa akkasumas immoo waliin gahaa isiniin jedha. Xumure galatooma.